السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا هذا كان يكبر كنين channel أفريقيا سمسين جرت نلتن إيجان إيجان كان يبقى جرتان هون تسن فك كابو تلقى هذا كان يبرنو تكين كان راتين ولد دبنا جرا إيجا برنو تكين كان رجس تجورا سوشيال ميديا فكان يبي سوشيالو تنفيدا منو كنين كإيمو واتسابي تليجرام ما في كنين غرغرا جورا كنين كودي SMS dan ergani SMS dan kodi sana gunne gafa sign in woni okna mo sene social san fayda mun demnuti kodi dan fayda mun chuda namde kamiti hak godu danda yokina mo salbati kodi san argate cabse senu danda kan jiru sin tigar say chuda tuliga horton gay chuda karaba salbada kan fayda tan application to koy chuda application san isin tigar sin bu fatu chuda akkasuma jechuudha faayidama isaas jechuudha akkamitti akkasiin fayyadamtan asuma keessatti viidiyoo kana keessatti sirriitti bal'isee isin agarsiisa isinis jechuudha viidiyoo kana hordofuudhaan daawwadhaatii irraa fayyadamaa isin jedha tolee egaa hordoftoota keenya jechuudha kanneen jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsingii haarotan barnoonni keessatti chaanal keenya subscribe godha chaanal keenya subscribe godhuudhaaf YouTube keessan ni banattu erga YouTube keessan banattan jechuudha maqaa isa kana kan Afrikaa Samsingii kana ni barreessu jechuudha erga isa kana haala kanatti barreessanii booda jechuudha barreessanii sarchii godhanii chaanal Afrikaa Samsingii isiniif banama eega isiniif baname jechuudha asirratti kilik godhuudhaan subscribe gootu sana booda jechuudha viidiyoon nuti yeroo yeroodhaan maxxansinu akka daddafee isin bira qaqqabu yookiin ammoo battaluma nuti maxxansinetti notifiikeeshiniin bilbila keessanitti isiniif buutaasuudhaaf mallattoo bell icon yookiin ammoo jechuudha mallattoo bilbilaa tan ni bantu sana booda jechuudha filannoo isa irraa olii ol kan jedhu kana jechuudha kan mallattoo cuftuu fi bantuu qabu kana jechuudha asirratti ni guutuu haala kanatti mallattoo sana ni bantu jechuudha eega mallattoo sana bantan jechuudha viidiyoo nuti maxxansine yookiin ammoo viidiyoo nuti asirratti upload goone yeroo sanitti battaluma sanitti isin bira gahaa jechuudha akkasuma jechuudha viidiyoolee nuti asirratti maxxansine keessa deemtanii daawwachuudhaaf asirratti as baatu viidiyoo as jala jechuudha viidiyoo dhibbaaf yoo xiqqaate viidiyoo dhibbaaf wayii viidiyoon kun hundi isaatu viidiyoo barumsaati jechuudha as jala galuudhaan haala kanatti barnoota isin dhibe yookiin ammoo wanta barachuudhaaf isin rakkisoo yoo jiraate as jala deemtanii barbaaduudhaan ilaaltanii yookiin ammoo daawwattanii irraa fayyadamuu dandeessu sun jedha tolee egaa hordoftoota keenya jechuudha gama barnootatti yeroo isin dabarsamu jechuudha maal gootu application kana Play Store irraa argatu maal gootu Play Store keessan haala kanatti ni banattu erga Play Store keessan banattanii booda maal gootu kunooti application kana jechuudha remote call SMS forwarded light fakkeenyaaf isa kana jechuudha ni barreessu isa kana haala kanatti erga barreessanii booda install gootu jechuudha nama already install godhee jira isin ammoo install godhutu isin irra jiraata jechuudha erga install gootanii xumurtanii immoo maal gootu open gootu sana booda jechuudha mallattoon kun haala kanatti fakkeenyaaf fuula kun isiniif banama fuula kanarratti jechuudha mallattoon kunniin hundi isaaniitu banaa ta'uu qaba jechuudha fakkeenyaaf file in media SMS location fooniidha jechuudha fakkeenyaaf kan faayilaa kanas jechuudha access photo media all files on your device fakkeenyaaf footoo namni sun yookaan immoo bilbila sanarraa jechuudha faayila sanii jechuudha faayilli nama sanaa jechuudha fakkeenyaaf faayilli namni sun achirratti footoo ta'e wantoota garaagaraa inni achirratti maxxansus akka inni fakkeenyaaf sooshaala namni sun fayyadamu irratti isiniif bu'uudhaaf kan isin tajaajilu jechuudha fakkeenyaaf namni sun waatsaappiidhaan yookiin ammoo iimoodhaan sooshaala meeseenjeraadhaan haa ta'u yoo waan ta'uu namaaf erga jechuudha faayila kana jechuun faayilli kun on yoo tahee jiraatin jechuudha faayila kana malee isiniif dhufuu hin danda'u jechuudha faayila kanas on godhuu qabdu jechuudha SMS'n kan bilbila yeroo inni SMS kun jechuudha bilbila keessan jechuudha yeroo nama sanii fakkeenyaaf iimoo nama sanii haa godhuu barbaadan jechuudha SMS'n kun on yoo tahee jiraate bilbila kanarratti bilbila keessan sanarratti isiniif erganii jechuudha garuu bilbilli har'a isin irratti guutuu qabdan kun ka'ee nuti bilbila nama hordofuu barbaadan sanaati jechuudha tole location namoonni beektan jedhe yaada iddoo namni sun jiraatu yookaan ammoo iddoo walumaa galatti jechuudha bakka namni sun jiraatu yookiin ammoo naannoo namni sun jiraatu jechuudha foonii isin beektanii kanas ni beektanii bilbilamuu fi wantoota garaagaraa jechuudha kan manaa jedhudha sana booda jechuudha kanneen hunda mallattoo afran kanneen erga bantanii booda maal gootu kallattii man continue jettanii erga continue jettanii booda maal gootu okay gootu
sana booda erga ogee gootanii booda maal gootu asirratti paaspoortii nu guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf paaspoortii filateessanii kan ofii barbaadan filatan nu guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf tole haala kanatti guutee isa lammaffaas jechuudha. Kan wal fakkaatuun guutaa jechuudha. Sana booda jechuudha hintiidha. Paaspoortii hintiin ammoo fakkeenyaaf paaspoortii keessan sana jechuudha yoo akka carraa argattan yookiin ammoo fakkeenyaaf paaspoortii wantoota garaagaraa fakkeenyaaf hintii jechuun akka pirootektii waan san godhuutiin wal qabata jechuudha. Hintiin paaspoortiin ammoo kan koonfarm isaan gubbaa kan lamaan koonfarm gootan kun jechuudha. Isa paaspoortii normaala jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha paaspoortiin hintiin kun kan inni gaafatu waa'ee laaptoop fakkeenyaaf aappilaa irratti jechuudha. Laaptoop aappilaa waa'ee aappilaa irratti fakkeenyaaf hintii kana nama gaafata paaspoortii hintii kana jechuudha. Akkasuma jechuun sooshaala tokko irratti illee nama gaafata. Isin hundumaafuu jechuudha paaspoortii filateessanii yookiin immoo paaspoortii isa jalqaba irratti guutan sana jechuudha ni guutu jechuudha. Filattanii guutan sana. Tole erga haala kanatti guutanii booda maal gootu duubatti al tokkoof inni deebitu. Erga duubatti deebitanii booda maal gootu haala kanatti isin banamaa fuula kanarratti jechuudha. Gootite iddoo hojjetuunatti ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha haala kanatti isiniif fuulli kun banamaa jechuudha. Fuula kanarratti waa lamatu jira. Wanni lamaan jiru call forwardii fi SMS forwardiidha. Miseejiin walumaa galatti yoo miseejiidhaan akka isiniif dhufu barbaadan SMS forwardiin kanarratti guutuu dandeessu. Ergaan nama san irraa yookiin ammoo yeroo koodii nama sanaa cabsitanii iimoodhaan yookiin ammoo waatsaappiidhaan haa gootanii seenuu barbaadan jechuudha. SMS'dhaan yookiin ammoo miseejiidhaan koodiin isiniif ergamu yoo barbaadan yoo kan barbaadan kan ta'u taate asirratti kilikni gootu SMS jechuudha. SMS forwarding activation kan jedhu kanarratti kilikni gootu. Erga isa kanarratti kilik gootanii booda maal gootu lakkoofsa bilbilaa sana guuttanii jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kan isin guutan lakkoofsa bilbilaa kan isin guutan kan nuti lakkoofsa bilbilaa keessan kan bilbila keessanitti fayyadamtan sana guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf 0814362472 fakkeenyaaf kan guutee jira 0814362472 lakkoofsa kiyya haala kanatti guutee booda maal godha aktiiv jedhaani. Erga aktiiv jedhanii booda lakkoofsa bilbilaa daarektimatti yookiin ammoo kallattimaan jala kanatti SMS forwarding jalatti naaf banamaa jechuudha. Call forwarding yookiin ammoo call forwarding kanas jechuudha. Yoo guutuu barbaadan ni guutu homaa dhibiin qabu jechuudha. Akka isaan lamaanuu isiniif dalaganiidhaaf jechuudha. Maal gootu lakkoofsa kee guuta 0814362472 aktiiv jedhaanii dhiifama beeksisa. Tole haala kanatti aktiiv jira jechuudha. Sana booda gootu lakkoofsa bilbilaa yookiin ammoo call forwardii fi akkasuma jechuudha kan miseejis yookiin ammoo kan SMS jechuudha aktiiv ta'ee yookiin ammoo reedii ta'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf gubbaa kanarratti jechuudha SMS yookiin ammoo mallattoo poostaatiin xiyyeeta akka jala sarreessan agarsiisaa jechuudha. Tole egaa hordofaa jechuudha. Kana booda maal gootu egaa bilbila keessan wanti isin asirratti guutan kun jechuudha. Faayila kanarratti guutan yookiin ammoo appilikeeshina kanarratti guutan bilbila nama sanaa yookiin ammoo bilbila nama sanaa irratti guutuu jechuudha. Waan kana lakkoofsi guutan ammoo lakkoofsa keessan guutuu lakkoofsa keessan kan ofii keessanii fayyadamtan guutuu jechuudha. Kanaaf haala kanatti fayyadamtu sin jedha. Tole egaa hordofaa jechuudha waan kana jechuudha barnootaaf sin barsiisnu waan akkanaa kun akka jiru viidiyoo kana isiniif maxxansee mala jechuun waan kana akka dabaaf itti fayyadamtaniif himte jechuudha. Kanaaf waan dabaarraa akka fagaattan osoo isin hubachiisa. Tole egaa hordofaa jechuudha barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata hanga barnoota biraatiin deebinee argeenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isin haa ta'u.